hordofaa jirtan hundu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu. Akka mooltan. Guyyaan har'aa qibxata hagayya 10 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 4 bara 2013. Summeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti mul'ate amma ji'a 10 ta'uuf deema. Dhimmoottan tibbana kana gabaasamaa jiran keessaa inni tokko lolli adda bilisummaa uummata Tigraay taasisaa jiru gara naannoo Amaaraa fi naannoo Affaaritti babal'achaa deemuusaati. Keessumaa torban kana magaala Waldiyaa fi naannoo ishee irratti meeshaa waraanaa ulfaata dabalatee dhukaasa banuu isaatiin kan ka'e jiraattonni naannoo isaanii gallakkisanii dheessaa akka jiran gabaafamee ture. Itoophiyaa keessatti balaan COVID-19 inni dambalii sadaffaa jalqabuu isaa Ministeerri Fayyaa biyyattii beeksiseera. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin Tamsaasaa irraa Nigusuu Taammiree, Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa Tujubeetu dhiyeessa. Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa humnoonni isaa humnooti TPLF kanneen naannolee ollaa jiran weeraruu itti fufaniif Itoophiyaa diiguuf hojjetaa jiran ittiin jedhu irratti tarkaanfii akka fudhatu ajajee jira. Humnoonni ittisaa keenya humnoonni addaa naannoof milishaan ganiinsa biyyaaf hojii badii garee shororkeessaa TPLF akkasumas jiddu seeninsa shiraa kan alaa yeroo dhumaaf akka dhaabsisan ajajeera jechuudhaan mootummaadhaan ibsi ba'ee dubbifamee jira. Akkaataan garee shororkeessaa kanaa hojii shiftummaa akka ta'e hawaasa addunyaaf uummata Tigraayin irra deddeebi'uun beeksisnee jirra akeekkachiisnee jirra jedha ibsi sun. Ibsi guyyaa har'aa kan dhaga'ame mootummaan federaalaa obsikoo dhume jechuudhaan erga labsee guyyaa xiqqoo booda tarkaanfiin gareen itti gaafatamni itti hanqate kana obsa mootummaa federaalaa gargaarsa namoomaaf jecha dhukaasa dhaabinsa gam tokko labse qormaata keessa galche jechuudhaan ministeeriin dhimma alaa ibsa jimaata darbe kenneen beeksisee jira. Waraansa jalaa dheessanii Affaar mooraa baqataa Galikoomaa keessa dahatanii kanneen turan namoota nagaa irratti TPLF tarkaanfii fudhate jedhameen kanneen du'an namoota 200 keessa reeffi namoota 50 hanga yoonaa hin argamin jiraachuu mootummaa naannoo Affaaritti waajjirri dhimma dubartootaaf daa'immanii beeksisee jira. Aanaa Guleenaa, naannolee Keyaaloo, Keloonaa, Geettarraa namoonni qeerraa buqqaan 30,000 keessa dahatanii kan jiran mooraan baqataa guyyaa 6 dura halkan meeshaa gurguddaa TPLF irraa dhukaasame jedhameen namoonni kun du'uun ibsamee jira. Ijoollee dubartoonniif maanguddoonni aleellaa kanaaf saaxilaman jechuudhaan itti gaafatamtuun waajjirichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanneen lubbuu dhabanitti dabaluudhaan namoonni miidhaan hamaaf salphaan irra ga'e dubbitti keessatti kanneen wal'aansa fayyaa argataa jiran hedduu ta'ullee ibsaniiru. Ittaanaa Komishinarri mana sirreessaa naannoo Mohammad Ahmed naannoo Yaalootti ka'e ka jedhan walitti bu'iinsi waraanaa garee naannolee Gooleef Awraanaaf Gubaatti babal'atee jira jedhan. Mooraa baqataa Gaalikoomaa keessa kanneen jiran baqattoota 30,000 nyaachisuuf midhaan walitti qabame gubateera baqattoota irraanis dhiibbaa geessisee jira jedhan. Harmooliin ulfaa walitti bu'iinsa sana jalaa dheessaa turan karaatti da'anii jiru jedhan. Haleellaa waraanaaf weerara raawwate kan ittiin jedhan TPLF qabeenyaa saamuu ka dubbatan komishinarichi keessumaa daa'immaniif harmoolii haleellaa sanaaf saaxilamuu mirkaneessanii jiru. Magaalaa guddoo naannoo sanaa Samaraarraa fageenya kiiloomeetira 150 irratti kan argamu mooraan baqataa Gaalikoomaa ammayyuu godinaa balaan keessatti raawwatamaa jiru ta'uu kan ibsan komishinarichi buqqaatota kana gara haala nageenya qabuutti ceesisuuf hojjetamaa jira jedhan. Walitti bu'iinsi sun erga ka'ee jalqabee qubsumni bakka 9tti qophaa'ee kan keessa qubatan ta'uu ragaan hooggana naannoo biraa ba'e ibsee jira. Dubbiimaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti ergaa dabarsan jedhaniin xumura baatee adoolessaarra waraanni mootummaa Gaalikoomaa irratti haleellaa raawwatee akka ture ibsanii kuusaa midhaanni keessa tuulamee ture humnoonni mootummaa gubuu isaanii dubbataniiru. Kan oduu Aljazeeraan dhiyaate hiikee dhiyeesse maayibaasiin oduu Itoophiyaa immoo gareen TPLF naannoo Affaar keessatti ijoollee 103 dabalatee namoota qe'ee ofiirraa buqqa'anii mooraa sana keessa dahatanii turan ajjeese jechuun kaleessa gabaasee jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR mooraa baqataa baqattoonni Eertiraa keessa jiran kan naannoo Tigraay Maay'aayiniif addi Haruushiin seenuuf karaa argachuu beeksisee jira.
Ergaa adoolessa 13 qabee walitti bu'iinsi naannoo sana jiru hojjettoonni UNHCR gama sakkan seenne ittisee ture. Baqattoota 23,000 kanneen mooraa lamaan keessa jiraniif gargaarsi hatattamaa barbaachisu hagayya 5 qabee raabsamuu jalqabee jira. Haa ta'u malee haala nagaa eegumsaa wal xaxaa ta'een gama seenuuf haalli jiru murtaa'aadha. Baqattoonnis haala akkaan hamtuu keessa jiru. Tajaajilli bu'uuraa kan akka kunuunsa eegumsa fayyaa, bishaan dhugaatii qulqulluu ammayyuu hin jiru. UNHCR baqattoonni Maay Aayiniif Addi Haarush keessaa gara keellaa haaraa Alamwaachi kan kiiloomeetira 135 achi fagaatee jirutti akka darban gaafatee jira. UNHCR'if dhaabbati baqattootaaf baqaa deebi'anii kan Itoophiyaa Hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu. Akkam ooltan. Hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti jalqaba waggaa kanaa manca'an irraa gama Finfinneetti baqataniif waraqaa eenyummaa kan yeroo fi kennuu jalqabanii jiran galmeen waggoota 3f tajaajilu kun baqattoonni kun tajaajila gargaarsaaf eegumsaa akka godhamuuf gargaara. UNHCR itti dabaluudhaan qeerraa buqqa'uun haaraan sababa waraansa naannoo Amaaraaf Affaar keessaa isa yaaddessu ibsee jira. Akka hanga'oonni naannoof waajjirri qindeessa dhimmootii gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa tilmaametti uummanni 100,000 naannoo Amaaraa akkasumas kanneen 70,000 ta'an Affaarraa qeerraa buqqa'aniiru. UNHCR baqattoonni itti dabalaa Itoophiyaarraa gara Sudaanitti baqataa jiraachuu ibsee jira. Baqattoonni 275 ol baatii darbe gamas ka seenan yoo ta'u namoonni 900 Qamaantirraa karaa Agalbaat ba'uun gara Sudaanitti baqachuun beekamee jira. UNHCR baqattoota Eertiraa 96,000 kanneen biyya ofii keessatti Tigraay keessaa qeerraa buqqa'an akkasumas baqattoota Itoophiyaa Sudaan keessa jiran kanneen 120 ta'an gargaaruuf doolaara miliyoona 100 miliyoona 64.5 gaafatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti balaan COVID-19 inni dambalii sadaffaa jalqabuu isaa ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Keessumaa torban darbee jalqabee tamsa'iinsi vaayirasichaa guddachaa akka deemaa jiru ministeerichi himeera. Vaayirasichi akka haaraatti bal'inaan amma tatamsa'aa jiru isa gosa haaraa deeltaa jedhamee waamamu ta'uu fi dhiisuu isaa addaan baafachuudhaa fi qorannoon akka adeemaa jiru ministeera fayyaa Itoophiyaatti daayirikteera walquunnamtii kan ta'an Dr. Taganee Raggaasaa VOA'tti himaniiru. Sahay Daamxoo gabaasa qabdi. Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsetti tatamsa'inni COVID-19 ragaa 7 dura tureen harka 100 keessaa harka 1 ture. 7 asitti garuu harka 100 keessaa 8 ta'eeraa jira. Hoogganaan dhimmoota kominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Taganee Raggaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti tatamsa'inni vaayirasii kanaa saffisaan dabaluun isaa dambalii tatamsa'ina vaayirasii koronaa inni sadaffaan eegaluusaa agarsiisaa jedhan. Daataan kan agarsiisu keessumaa torban lamaan kana keessatti namoonni dhukkuba COVID-19 qabamaa jiran baay'ee dabalaa jira. Guyyaadhaa guyyaatti haalli itti dabalaa deemaa jiru kan agarsiisu. Kun egaa akka nuti amannutti koronaan akkuma kana duras addunyaa kanarrattis biyya keenyattis ka'aa ture. Yeroo yeroodhaan sagantaa qabatee deemaati kan jiru. First wave, second wave darbeessinee jirra. Amma immoo kan marsaa sadaffaa jalqabee akka jiru kan agarsiisu daataan kun marsaadhanii kana duras tatamsa'inni isaa iddoo iddootti addunyaa irrattis biyya keenyattis deemaa kan ture. Amma immoo inni marsaa sadaffaa kun torban lama kana keessumaa jalqabee akka jiru kan agarsiisudha. Kun biyya keenya qofaa otoo hin taane biyyoota adda addaattis ragaan jiru kanuma kan agarsiisu. Kan marsaa jalqabaaf marsaa lammataa irratti akkuma kana dura ibsaa turre gosa vaayirasii adda addaa alfaa beetaa kan jedhamu biyya keenya keessatti kan argame. Kan marsaa sadaffaa kun gosa biraati immoo gosa biraa miti keessumaa kan amma addunyaa irratti ka'ee jiru gosa vaayirasii deeltaa jedhamu miti kan jedhu qorannaa gaggeeffamaati kan jiru.
inni yeroo gabaabaa keessatti kan ibsamu ta'a. Wiirtuu tursiisa namoota vaayirasii koronaadhaan qabamanii turanii duwwaa ta'ee ture kan jedhan Dr. Taganeen torban lamaan asitti garuu namoonni baay'inaan gara dhaabbilee fayyaa fi wiirtuu tursiisa namoota vaayirasii koronaatiin qabamaniitti seenaa jiru jechuun ibsani. Of eeggannaan godhamuu qabuu fi qajeelfamoonni seerri COVID-19 irratti ba'an ammas akkuma eegametti kan jiru. Sana hojiirra oolchuu dadhabuun qaama silaa hojiirra oolchuu qabu biraas bal'inaan mul'ata. Hawaasa keenya birattis baay'ee of eeggannaa gochuu dadhabuu amma sadarkaa COVID-19 badeera biyya keenya keessa hin jiru jedhutti gahee jira. Iddoo baay'ee nutis gadi baanes ilaallee jirra. Magaalaa kana keessattis mul'ata. Keessumaa kan amma marsaa sadaffaa ka'e kanarratti balaa geessisuu danda'a jenneeti kan sodaa qabnu jechuudha. Maaliif sodaa kana namoonni guddaan sodaa nutti himu haala amma hawaasa keessa jiru dhaabbilee mootummaa miti mootummaa kanneen tajaajila hawaasaa kennan akkaataa qajeelfama COVID-19 ittisuudhaaf dambii fi seera bahee jiru keessumaa immoo qajeelfama 30 bahee jiru sana hojiirra oolchuu dadhabuun sirriitti mul'ata. Amma keessumaa immoo yeroo ammaa kana baay'ee dagatamee jira. Yaaddoo guddaadha jennee tamanna. Kanaaf ammas hawaasni keenyas qaamni biraa nu dirqamsiisuu nu adabuu diddiise jechuudhaan of dagachuun deemee hawaasa keenya irratti rakkoo fiduu danda'a waan ta'eef of eeggannaa godhamuu qabu. Keessumaa kan akka haguuggee afaanii funyaanii kana godhachuun baay'ee barbaachisaadha. Waltajjii adda addaa godhamu kan amma danda'ametti hir'isuun barbaachisaadha. Haalli amma marsaa sadaffaa ka'ee jiru kun yoo akkaataa amma saffiinsa mul'atu keessumaa torban lama kana keessa ammayyuu ragaan kan agarsiisu gara parsantii tokko gaditti gadi bu'ee ture marsaa lammaffaan booda amma garuu torban lama kana keessatti haala qabamiinsa reetiin qabamiinsa vaayirasii kana parsantii 8 ol gahee jira yeroo gabaabaa keessatti. Kun akkaataa saffiinsa amma mul'atuun itti fufee jennaan baay'ee yaaddoo guddaa waan ta'eef hawaasni keenya ammas of dagannaan sun rakkoo keessa nu galchuu waan danda'uuf of eeggannoon godhamuu qaba. Ragaa hanga kaleessaatti jiruunis Itoophiyaan namoota miiliyoona 3 oliif sakatta'insa saamudaa taasistee namoota 200,000 fi 84,531 keessatti vaayirasiin kun argameera. Namoonni gara 264,673 ta'an ammoo vaayirasii kanarraa dandamataniiru. Hanga ammaatti namoonni lakkoofsi isaanii 15,000 ol ta'an vaayirasii kanaaf saaxilamoodha. Lubbuun namoota 4,430 vaayirasii kanaan darbeera akka odeeffannoo ministeera fayyaa Itoophiyaarraa argametti. Hawaasni vaayirasiin koronaa hin jiru sadarkaa jedhurra gaheeraa kan jiran Dr. Taganee Raggaasaa dagannaan kun gatii guddaa hawaasa kaffalchiisaa jechuun dubbatan. Of eeggannoo barbaachisoo ta'an gochuun dirqamaa jechuun hoogganaan kun dhaabbileen mootummaa miti mootummaa fi dhuunfaa nama haguuggee afaaniif funyaanii hin godhanne keessummeessuu hin qaban jechuudhaanis hubachiisaniiru. Ragaan mul'isutti egaa guyyaa guyyaadhaan dabalaati kan jiru. Fakkeenyaaf kan guyyaa kaleessaa yoo ilaalle qorannaan laaboraatoorii nama 7,302 kan godhame. As keessaa namoonni kun vaayirasii COVID-19 keessatti argame nama 585. Kana keessaa kan dhukkubni kun itti cimee kutaa wal'aansaa jiran immoo nama 275. Namni 6 immoo lubbuun isaanii darbeeti kan jiru. Egaa kun maal agarsiisa? Kan guyyaa tokkollee yoo fudhanne baay'ee ol ka'aati kan jiru jechuudha. Haalli qorannaa laaboraatoorii dabalaati kan jiru. Kapaasitii qabnu hundumaa daballee yoramaa kan jiru. Iddoo baay'ee irratti 7,000 fi isaa ol guyyaa guyyaatti kan godhamaa jiru. Egaa as keessaa vaayirasiin COVID-19 kan keessatti argamaa jiru naannaa 500 fi 600 isaa ol ta'aa kan dhufedha. Saffisa isaa yoo ilaalle kan duraa faana kan ammaa kun yeroo gabaabaa keessatti ol ka'aa dhufaa jira. Kanaaf dagannaan barbaachisaan ta'u baraaruun barbaachisaa ta'u dagannaan aarsaa guddaa nu kaffalchiisuu danda'a waan ta'eef ammumaa kaasne magaalaa irrattis baadiyyaa irrattis keessumaa immoo dhaabbileen tajaajila hawaasummaa kennan kan mootummaa isaa ta'anii kan miti mootummaa akkasumas kan dhuunfaa akkaataa pirootokolii COVID-19 ittiin ofirraa ittisnu taa'ee jiruun tajaajila kennuun dirqama ta'a. Keessumaa kanneen tajaajila kennanis ta'e kan tajaajila argatan haguuggee afaanii funyaanii otoo hin godhatin tajaajila kennuunis ta'e argachuun akka dhorkaa ta'e taa'eeti kan jiru. Sana hojiirra oolchuudha deebisnee hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'a. Itoophiyaan ji'oottaniin dura talaallii ittisa COVID-19 kennu kan eegalte yoo ta'u hanga ammaattis namoonni miiliyoona 2,286,107 ta'an talaallii kana argataniiru jedhan Dr. Taganeen. Dr. Taganeen itti dabaluudhaan qajeelfamoota COVID-19 bahan xiyyeeffannoon hojiitti hiikuun dirqamaa jechuudhaanis hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo sagantaa itti aanutti ceena. Dhimmoottan tibbana kana gabaasamaa jiran keessaa inni tokko lolli adda bilisummaa uummata Tigraay taasisaa jiru gara naannoo Amaaraa fi naannoo Affaaritti babal'achaa deemuusaati. Keessumaa torban kana magaala Waldiyaa fi naannoo ishee irratti meeshaa waraanaa ulfaata dabalatee dhukaasa banuu isaatiin kan ka'e jiraattonni naannoo isaanii gallakkisanii dheessaa akka jiranu gabaafamee ture. Dhimma kana ilaalchisee gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee gabaasni inni qindeesse kanatti aanee dhiyaateeraati caqasa. Akka gabaasni gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee jedhutti tajaajilli bilbilaa waan addaan citee fi badiinsa qaqqabee fi lolichi sadarkaa kamii irra amma akka jiru odeeffannoo biroo argachuun hin danda'amne. Haa ta'u malee jiraattonni magaalaa Wucaalee, Waldiyaa dabalatee naannoo Sirinqaa fi Marsaatii namoonni baqatanii Urgeessaa, Wucaalee akkasumas magaalaa Hayiqii fi Dassee galaa jiraachuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchiinsi magaalaa Waldiyaatii fi jiraattonni magaalatti haleelaa adda bilisa baasaa saba Tigraay ofirraa ittisuudhaa fi akka falmii gochaa turan miidiyaalee adda addaa irratti ibsamaa ture. Waajjirri walquunnamtii magaalaa Waldiyaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti mata duree hariifachiisaa jedhu jalatti ibsa baaseen dheengadda galgala gareen TPLF fi meeshaa waraanaa ulfaataa gara magaalaa Waldiyaatti dhukaasaa jiraachuu isaanii ibsee jira. Ibsichi badiinsi qaqqabe ammam akka ta'e ibsuu baatus mootummaan kaka'umsa jiraattotaa cina dhaabbatee tarkaanfii waan hin fudhanneef gareen ibsichi juuntaa jedhee waame magaalaa Waldiyaa irratti dhukaasa meeshaa waraanaa ulfaataa taasisuu danda'eera jedheera ibsi bulchiinsa magaalaa Waldiyaa kun. Jiraattonni waa'ee kanarratti ibsa kennan mootummaan tarkaanfii lubbuu namaatii fi qabeenya ilaalcha keessa galchee akka fudhatu gaafataniiru. Dhimma kanarratti televezyiinii Itoophiyaa wajjiniin kan dubbatanii Daarektarri Waajjira Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Amaaraa Obbo Gizaachoo Mulunee gareen magaalaa Waldiyaa irratti haleellaa raawwate barbadaa'aa jira jedhanii ibsaniiru. Obbo Gizaachoo Mulunee ibsa gabaabaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennan keessatti akka dabalanii jedhanitti ጦርነት ውስጥ ላይ ነው የምንገኘው። የአሸባሪው ኃይል ህወሓት ያው ጦርነት ከፍቶብናል በተለያዩ ግንባሮች waraana keessa jirra. Gareen shoror keessaa Hiwaati adda addaatiin waraana nurratti baneera. Akkuma kanaan yeroo ammaatti naannoo Waldiyaatti lolli taasifamaa jira. Lola kanarratti humni Hiwaati humnoota firoottaniitiin amma isa ga'utti rukutameera. Mo'achuu akka hin dandeenye yommuu beeku sibiilota irratti madfii dhukaasee balaa geggeesseera jedhan. Haleellaan madfii raawwatame sunis jaarmiyaalee mootummaatii fi kan dhuunfaa irratti akka aggaamame ibsaniiru. Akka odeeffannoon isaan qaqqabe ibsutti rasaasni madfii tokko moggaa magaalaa Waldiyaa naannoo jiraattonni jiran irratti yommuu bu'u inni biraa immoo jaarmiyaa mootummaa irratti kan darbatamedha. Inni naannoo jiraattotaa irratti darbatame qabeenyaa fi lubbuu namaa irratti miidhaa geessisuu isaa akka odeeffannoo qaban dubbatanii Obbo Gizaachoon. Karaa biraatiin hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa gidduu kana kennan keessatti akka jedhanitti loltoonni dhaaba isaanii naannoo Affaarii fi Amaaraa keessa akka jiran mirkaneessaniiru. Dr. Dabratsiyoon ibsa kanarratti dabalanii akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa filannoon inni qabu lama qofa. Inni tokko haalduree dhaabni isaanii dhiyeesse guutummaa guutuutti fudhatee marii karaa nagaa taasisu ta'uu dhabaannaan immoo barbadaa'uudha jedhaniiru. Akka gabaasni Masfin Arraagee jedhetti. Waajjirri itti aanaa muummee ministeeraatii fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti sabni Itoophiyaa tokko ta'ee akka lolicha ofirraa hittisu waamicha gochuu isaa hordofuudhaan gareen mootummaa obbo Dammaqaa Mokonniniin durfamu gidduu kana gara gaayintii fi caca'oo deemuudhaan waraana mootummaatii fi humna addaa naannoo Amaaraa achi jiru daawwachuudhaan qajeelfama kennuu isaanii gabaasni kun ibseera. Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti mul'ate amma ji'a 10 ta'uuf deema. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmed ji'a darbe paarlamaa biyyattii irratti ibsa kennaniin dinagdeen biyyattii waggoota darbanii fi walitti bu'iinsa biyyattii keessa tureen danqamus guddina garuu hin dhaabne jedhanii turan. Mootummaan ji'a darbe yemmuu murtii dhukaasa dhaabuu labsu
Itoophiyaan lola sanaa fi birrii biiliyoonii 100 ole akka baafte himamee ture. Ammas dhiibbaan garaagaraa kan irratti mul'achaa jiru diinagdeen Itoophiyaa rakkoo keessa jiraachuusaa ogeessi diinagdee Dr. Ayyalee Galaanii dubbatanii turan. Walitti bu'iinsii fi lolli amma deemaa jiru mataansaa diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa mataasaa akka qabuudha kan eeran. Qaali'iinsa jireenyaa dabalaa deemu kanaafis mootummaan murteewwan diinagdee biyya fooyyessu fudhachuu akka qabu akeekkachiisaniiru. Adda Ababaach Taammanee dubbi himtuun ministeera daldalaa Itoophiyaa qaala'iinsa gatii biyyoolessaa amma dabalaa deemaa jiruu fi sababni garaagaraa jiraachuusaa dubbatanii mootummaan rakkina kana furuu fi dhaawataan itti adeemaa jira jedhaniiru. Galmoo Daawiti dhimma diinagdeetii fi dhimma qaala'iinsa jireenyaa irratti gabaasa qaba. Akka gabaasni galmee biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa Central Statistics Agency ji'a darbe agarsiisutti Itoophiyaa keessatti ammas qaala'iinsi jireenyaa dabalaa jira. Gabaasni kun ji'a adoolessaa darbe kana qaala'iinsi jireenyaa 24.5 dabaluu agarsiiseera. Kana qofaallee miti sadarkaan qaala'iinsa jireenyaa kun ka ji'a adoolessaa gana darbeen wal bira yoo qabamu ammas gatiin midhaan nyaataa 28.7 ol dabalee argamuu isaati. Ammas gabaasumti kun akka yeruutti midhaan nyaataan alas gatiin meeshaalee adda addaa 19% ji'a tokko keessattis qaala'iinsi jireenyaa kun persentii 7 ol ka'uusaa galmeen biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Mootummaanis gatiin meeshaalee dabaluu fi qaala'iinsa hammaachuu kanaa fi sababa adda addaa dubbata. Adda Ababaach Taammanee Direektara dhimmoota odeeffannoo Ministeera Daldalaa fi Industirii Itoophiyaati. ለዋጋ ንረትና ለኑሮ ውድነት መነሻ ናቸው የተባሉ በጥናት የለየናቸው መንስኤዎች አሉ። Akkas jettee Adda Ababaach qaala'iinsi jireenyaa fi daballiin gatii meeshaaleef sababa kan jenne wantoonni qorannaan adda baasnee keenya ni jiru. Isaanis tokkoffaan oomishni fi fedhiin bittaa biyya keessa jiru wal simuu dhabuu isaati. Lammaffaan ammoo dhibeen koronaa akka addunyaatti mudate oomisha industirii warra tajaajila garaagaraa kennanii fi seektara daldalaa irratti dhiibbaa hamaa fiduu isaati. Keessumaa dhibee koronaa kanaan wal qabatee gatiin wantoota nyaataaf oolan garmalee dabaluudha. Kanaaf ammoo mootummaan shaqaxawwan akka qamadii, sukkaaraa fi zayitaa waan ittiin gara biyyaatti galchu sharafa alaa argamu irratti dhiibbaa uumuu isaati. Kana malees warri oomishallee sichi gatiin oomisha isaanii egar ni dabalaa jechaan gabaarraa oomisha hambisuun illee ni jira. Warra gabaarraa waa bituus fayyuma dhiyeessa gabaarraa jiru humnaa ol bituun warri daldaltootaas oomishi aga gatiinsaa ol dabalutti achi kaa'uu fakkeenyaaf zayita kaasuu dandeenya asirratti kanadha sababoonni gurguddoon jechuun dubbatti. Kana malees dabalata daldaltoonni hojii seeraan alaan faayidaa barbaadan faddaaltonni jidduu seenuu baay'achuun gatii shaqaxootaa oliif gadi haala hin malle bubbutuun gabaa shaqaxaa harka dhuunfaatti akka kufu taasisuu darbees immoo humni bittaa qarshii Itoophiyaa gadi bu'uu fi sharafi alaa haga barbaachisu argamuu dhabuun qaala'iinsa gatii fi jireenyaa amma akka biyyatti mul'ataa jiru fideera jetti. Dabalatas qaala'iinsi jireenyaa kana keessatti shoora taphate biyya keessatti tasgabbiin dhabamuudha. Adda Ababaach kunis kanuma keessatti kan hammatamuudha jetti. ያው ለዛም ነው እኮ እነዚህ ምክንያቶች የተጠቀሱት በአንድም በሌላ መልኩም የዋጋ ንረቱ እና የኑሮ ውድነቱን እንደ መነሻነት የተጠቀሱት ለዛም ነው ተጽዕኖ ስለፈጠሩ ነው። Akkas jechuun dabalataan dubbatti. Haalli siyaasaa jijjiiramarra jiraachuun rakkoon kun biirokraasii keessatti qindaa'ummaan hojiin furamuu dhabuun rakkoo tokkodha. Seerri kabajamuu dhabuunis rakkoo biraati. Keessumaa seektarri mootummaa inni gara gadii jiru qaama rakkoo kanaa ta'uun ittuu qaala'iinsa kana caalchisaa jiru jechaan dubbatti. Muummeen ministeera Itoophiyaa ibsa paarlaamaaf waxabajjii 28 bara 2013 taasisan irratti waggoota 3 darban diinagdeen Itoophiyaa sababa rakkoo siyaasaan guddinni isaa gadi bu'us garuu ol guddachuu hin dhiifnee jedhan. Muummeen ministeera Abiy Ahmed yeroos diinagdeen Itoophiyaa bara 2011 keessa 9%, bara darbe kan ammoo 6%, ammas lolli biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiraatus diinagdee waliigalaa haala gaariirra jira jechaan himanii turan. Bara baranaa kana wanti diinagdee Itoophiyaa miidha jedhamee baay'ee dubbatame keessaa tokko lola kaaba Itoophiyaatti ta'aa turedha. Mootummaan Itoophiyaa waxabajjii 22 bara 2013 yoo dhukaasa yeroof dhaabuu beeksise lolli kun callaan baasii birrii biiliyoona 100 fixuu beeksise. Dr. Ayyalee Galaanii ogeessa waa'ee diinagdeeti. Dhaabbata Kuwait Institute for Scientific Research jedhamuuf kan hojjetan waa'ee haala diinagdee Itoophiyaa fi dhiibbaan walitti bu'iinsaa kun qabu yoo himani tokko baasiin biiliyoona 100 kun diqqaadha jedhu. Humni namaa lubbuun qabeenyi manca'ee fi kaan yoo itti dabalame gatii waraana kanaa ol kaasaa jechuun qeeqa qaban dubbatu. Kana malees qaala'iinsi jireenyaa amma guyyaan dabalaa jiruufis ka'umsa biraatii jedhu lolli kun. Qaala'iinsa jechuun oomishti yoo dhabame yoo oomishamee gabaatti dhiyaachuu baate. Innumti oomishame illee immoo karaan nagaa ta'uu baatee iddoo oomishame sana ka'ee lafa gabaa dhaquu dadhabe.
Inni oomishamee gadi xiqqaatee sabni Itoophiyaa lakkoofsa isaa garuu achuma jira. Innaa waraana duraa fi amma wanti gadi. So namni guyyaadhaan barbaada akkuma duraa sanatti. Oomishni xiqqaateera. Maaliif akka xiqqaate isitti meera duraanii? Namni oomisha dhiisee haalli namaa gara waraanaatti deemeera. Yookaan adeemee achi jira. Yookaan leenjiidhaaf waan galee jira. Dargaggoonni kumatamaan lakkaa'amu. Kun hundumtuu sa'aatiidhaan guyyaadhaan lakkaa'amee oomisha gadi hanqisa. Oomishni xiqqaatee barbaachi namaa amma duratti yoo ta'e qaala'insaatti lakkaa'amaa jechaadha. Sana biraan immoo waa'ee Itoophiyaa keessatti xaaxaan guddaan kan jiru daldaluma keessa biyya alaati galchuu kana keessa doolaariin ijaa waan ta'e akkuma oomishti biyyaa xiqqaate biyya alaatiyyis galchanii immoo gabaatti dhiyeessuu irratti hanqinatu jira jecha. Maaliif doolaariin hin jiru doolaariin jiraatu malee biyya alaatiin bitamu duraan fakkeenyaaf zayita amma ta'etu bitamee dhufaayyuu wanti ittiin bitan hin jiru eegan jiraanne gabaarratti kan dhiyaatu xiqqoodha. Sadaffaa daldala biyya Itoophiyaa keessatti yeroo hundaa olaantummaa kan fudhatee waan jedhu warra daldaltootaati. Warra daldaltootaa kuni wanti waraanni akkanaa uumame jechuun immoo carraa guddaadha isaaniif kennu. Isuma duratti jiruyyuu ganaa booda gatiin dabalaa jedhaniiti ol kaa'u. Boronnaa harka meeqa dabalee gurguruu hin danda'a. Torbaan dhuftu kana caala amma mana yoo dabalee torbaan dhuftu keessa torbaan lamaan har'aatti immoo harka meeqa kana caala dabala. Kanaafuu silasoo biyya alaatii galchuun carraan dhiphataa dhufa. Kanaafuu du'ee maal ta'e taniin dhoksee ji'a tokko ol kaa'ee sana booda abbaa kaakayyuu buusee waan jedha jechuudha. Wantoota kana hunduma kan walitti dhufanii qaala'insan waan isa kan uume waraanichi calqabni isaa sana booda ikoonomik saabotaajii warra daldalaa hojjetan doolaariin biyya alaatiin fidan dhabamuunsaa oomishti ijaa namni qotiisarraa jiruu noormaalii qaburraa dhiisee gara waraanaatti ijaa xiyyeeffate kuni hundumtuu qaala'insaatti deemsisa dinagdichaa jecha. Kanaaf jedhu Dr. Ayyalan mootummaan dhiibbaa dinagdee kana hir'isuuf tarkaanfiiwwan malu fudhatee dafee sirreessuu qabaa jedhu. Dr. Ayyalan dabalni warri siyaasa biyyaa harkaa qabu guddinni biyyaa hagas jedhanii himuu qofa odoo hin taane bu'uura rakkoo kanaa furuuf carraaquu gaggeessitoota fala beekanis ofitti dhiyeessuu qabu jedhu. Muummee ministeera Abiy Ahmed ji'a darbe yoo paarlaamaaf dubbatan keessumaa dhiyeenya maallaqni biyyatti jijjiiramuun duuba Itoophiyaa keessatti haalli fayyadamina baankii fooyya'aa dhufuu himani. Garuu hawaasa biyyattii baadiyyaa jiru kan oomisha biyyattii keessatti ga'ee guddaa qabuu fi baankileen liqaa malu dhiyeessaa hin jiran mootummaan sichi sanarratti xiyyeeffate hojjetaa jechuun dubbatanii turan. Adda Ababaa Taammanes qaala'insi jireenyaa amma jiru kana to'achuuf mootummaan mala adda addaan itti adeemaa jira jedhu. በእኛ በኩል እንግዲህ ለማረጋጋት እየተሞከረ ነው ያለው። ለምሳሌ akkas jetti Adda Ababaan gama keenyaan tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataa jirra. Keessumaa meeshaalee shaqaxaa irratti warra yakka garaagaraa dalagan irratti tarkaanfii malu fudhataa jirra. Fakkeenyaaf dhuma bara 2013 kana keessa daldaltoota 72,000 oliif of eeggannoo kennee jirra. Dhaabbilee daldalaa 46,000 saamsineerra. Dhaabbilee 101 ol eeyyama isaanii haqneerra. 1,000 ol irratti ammoo himata yakkaa irratti banamee jira. Warra seeraan ala hojjetaa ture irraa meeshaan fudhatames gara qarshii miliyoona 95 olitti gurguramee mootummaaf galii ta'eera. Egaa kana fudhataa jirra. Tarkaanfiin keenyas ka gabaabaa fi dheeraa jennee dhaawaataan itti adeemaa jirra jetti. Yeroo dubbattu ammas dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF qaala'insi Itoophiyaa keessa jiru kan baranaa dhibbeentaa 13 yoo jedhu guddinni dinagdee waliigalaa Itoophiyaa baranaas gara dhibbeentaa 2tti gad bu'uu malas jechuun tilmaama isaanii kaa'a. Mootummaan Itoophiyaa garuu gabaasa guddinni dinagdee biyyaa kan bara 2013 fulbaana dhufu kana ifoomsa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 jalqabee hanga sa'aatii 3tti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin amma walitti deebinutti nagaan bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.